Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoonni Abdii Tube jalatti argamtan hundi keessanuu akkuma waliin jenne viidiyoo lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Dubrii tiyyaan piraankii godhu deema. Piraankiin isiidhaa akka nama gartee hawaalaa namni qabee hawaalaa irraa buusu deemutti hawaalaa narraa buusaan jaanii isaan hundaanuu wali qabaatee hawaalaa narraa buusaan hin jaa waan isin jettus walumaan dhaggeeffannaa karaa piraankichatti waliin deemna. Irratti hin dawwalaa walumaan kalaallu ta'a dhaggeeffadha waliin. Badriyaa idoon kiyya mookeeti baraanis gaara tokko keessaan jira beektaa bakkaan jiru beeku. Kaleessa Keeniyaarraa ka'ee gara Ugaandaa osoo hin deemu jiruuti. Uummanni shiftaaraa tokko nuti nam lamaan nu qabanii kun amma gaara tokko keessa nu naqanii bara nutti dawwalanii waan jechuun jiranii yookaan kalee isin keessaa baafanaa jechuun jiranii beekte. Kanaafuu ati mee ijoollettis dawwalii mee Badree hindaa fi kanaanis dadawwaliiti akkamtu malaajiin lubbuun naa dhufte akkaan ta'uun beekani. Egaa osoo karaa deemu waraqaa saniin gamas fudhadha jeetiin deemu jira beektaa adda adaafattis dawwaleetiin jira. Silkiin isaanii naa dalaguu diddee beektaa isaan anaa fi amma mucaa tokko kan waliin nu qabani. Akkasitti yookaan isin fixuu yookaan ammoo hawaalaa buusuudhaa jennee tokkoon akkana nu gubbaadha dhaabbatu jiran. Reefuu yeroo isaan ati dawwaltu silkii xiyya isaantu harka qaba. Hanga karaan biyya namaati egaa amma tana karaa lama booda Keeniyaarraa ka'eetiin gara sosoon deemu jiruuti bara amma makiinarraa nu qabanii bakka daangaatti qaxxaamuru irratti achirra nu qabanii motorarraa nu buusanii nu qaqqabanii gaara caakkaa wal qixa nu geessanii amma caakkaa sanitti reefuu yeroo ati dawwaltu silkii isaantu harka qaba ture. Itti jalaan kaafne adaadaafaatti adaadaallee gulama moo kana dawwaltee hin kaasne amma kanaafuu gaa isinis gizee dawwaltanitti akkaan ganda keeyyatti dawwalle gandi sanuu silkiin abbaadhaan baddeen anjee shooyii binatti hime. Kanaafuu akkaan ta'uun qabu hindattis himteetuma kaate akka kunoo waan kana mee mala godhan goota gaa waluma gargaartanii. Egaa hin beekne wallaahi ammante boruuf iftaan keessatti akka kunoo maallaqa kana buusuu baannaan nuti isinis hin beeknu kalee isin keessaa gurreetti isin gallakkifnaa jechuun jira. Isin facaafnaa reefka keessa. Guyyaa lama keessatti maallaqa keessan buusuu qabdanii jechuu jiranii egaa hin beekne wallaahi egaa. Akkana jedhani egaa hin beekne duuba ati amma ati hin daddawwaliiti ati osoo namni kun waan hin jedhe hin daddawwalteeti akkanaa jettaan abdii kun waan akkanaa keessa jira akkamii mee akkam goonaa. Mee ati itti dawwaliin kaa mee ati amma akkam jetta mee duuba akkamtu malame bara waanumaan keessa jiru hin beeku. Dubriti yang duba kono na gubara dabbatan yoo naqala no ammaan tan osoo isin achi walitti waan hin goonetti yoo najjeessan akka minta. Bara gisee fedhan ablee qabatanii nu gubbaadha dhaabbatanii amma kalee isin keessaa gurraa isin lachuutu kaleen teessan miliyoona lama nuuf bittii nuti maallaqni nuti isin gaafanne qarshii 200,000 kaleen teessan miliyoona 2 nuuf bittii yoo kalee takkittiinu. Badriya Badriya Dubriti ya خلاص برانكي سيقول جراتي دي
Wait, dubriti ya. Ya dubriti ya terakhir. Wait, biskit. Bocah jirti na jala akong kapto. Opsa, Badriye? Dubriti ya difama, dubriti. Dubriti ya difama, dubriti ya kali difama. YouTuber nama bana de YouTuber la. YouTuber subscribe fanne na dalala dubriti. Hindu batin indaratis dalagu fin dabati da wala na jala kasu dite. Ah, dubriti ya gala to ye. Badri. Badri ya. خلاص دوبيتي يا دي فما قالت خلاص دي فما انا اقول eh wallahi akka tenari fattu sakkeetiin jira dubriti ya umriin dheeradhu galatoomi sinja takka wanni namni na qabee si jiru an nagaan qabaa waa takka narraa hiyyaatinii waa takka inshaallah soppiraan kuma sirra godhuu fi abdii sirratti linkii sirratti sheer godha na jajjabeessi akkasumatti daawwattoota kiyyaanoo salaam naa jinga dhiifama godheef jinga dhiifama godheef jin akkasii inshaallah tis naa galatoomii jajjabaadhu sinjaa dubriti ya qaalii fi gaarii hedduu si jaaladhaa naaf kabajamii galatoomii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa kun dubriiti akkasitti anumaa rifachiiftee boochee anilleen hurkee onumaa rifatu isii keessa akkasii hundi keessanuu na jajjabeessaadha bakka jirtutti hunda keessanuu warra biyya namaa jirus nagaa isinitti haa ta'u akkasumatti hordoftoonni kiyyaa subscribe like share godhaadha akkasumatti viidiyoon tunis viidiyoo lammaffaadha laayikii isii hanga ilaa 5,000 isinirraa barbaanna yuutuubni kunis yuutuuba haarawaa subscribe godhaa nu jajjabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinii jennee